Gaafa Feesbuukii fayyadamnu yookaan immoo gaafa onlaayinii irra jirru namni akka nuun onlaayinii hin jirre akka hin barre gochuu akka dandeenyu salphaatti nutti agarsiisu. Jalqaba irratti gara Feesbuukii galtu. Itti aansee immoo bakka tuqaa 3 yookaan immoo karaa irra keessaa bakkitti ishee tuqaa 3 sana tuqxanii keessa galtu. Itti aansee egaa scroll gootanii setting and privacy bakkeettu kana kilik gootanii keessa galtu jechuudha. Setting and privacy bakkeettu kana akkuma asirratti gochaa jiru kana itti aansee immoo setting ishee magara gadii sana setting isheettu kana tuqxanii keessa galtu. Scroll gootanii bakka active status bakkeettu kana kilik gootu jechuudha. Asumarratti ishee argattan kana isheenis oon taatee jirti kan koo maaliif yeroo onlaayinii fayyadamu akka onlaayinii irra jiru namni beekaa jechuudha. Nun immoo akka namni hin barre gatii ta'eef ishee fuunee ofii goonaa jechuudha. Sofuunee gaafa ishee ofii goonu namni akka nuun onlaayinii jirre baraa jechuudha. Ishee tarnuu of goona. Salumatti akka nuun yeroo onlaayinii fayyadamnu akka nuun onlaayinii irra jiretti namni gatii hubatuu fi akka itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maarree gatiiwwan garaa garaa akkasii argachuuf chaanaalii kana subscribe godhaa. Galatooma.